Infinity Power, ODM, VGM, GTM, FIAS hundi isaanii kan nama tokkooti. Namichi nama biyya kana keessa jiraatudha yoo jedhame ni amantu. Odeeffannoo guutuu isiniif hin kenna. Gareen namichaa viidiyoo kana riippoortii gochuu waan danda'aniif immoo si'a 10 koppii linkinaaf godha. Hiriyoota keessaniifis sheer godha. Hattoota akkasiitti dhufee waan saaxiluu fi follow like gochuus hin dagatina. Kan nama dinqu namichi kun ammallee maqaa biroo moggaafatee bifuma wal fakkaataadhaan uummata saamaa jira. Uummanni keenyas akkuma kaleessaatti gowwoomfamee fi nyaatamaa jira. Kan gaafii nuti ta'uu qabu garuu namichi kun akkamiin akkas milkaa'uu danda'e? Bifuma kanaan duratti nu gowwoomseen sisteema wal fakkaataadhaan irra deddeebi'ee si'a 5-6 akkamiin nu gowwoomsuu danda'e? Namichi saayikooloojii jabaa fayyadamee jira. Osoo saayikooloojii isaa kanarratti dammaqnee jiraannee gonkumaa hin nyaatamnu turre. Viidiyoo kana keessatti egaa saayikooloojii akkamii akka inni fayyadame, hojiin isaa kun namoota 100 lakkaa'aman bira akkamiin akka ga'uu danda'e, namoonni 100 lakkaa'aman kun akka isaan amananiif maal akka inni godhe bal'inaa isinittan hima. Har'aan booda namichi kun isin shawwaduu hin danda'u jechuudha. Mee waan kana isin hubachiisuuf weebsaayitii isaa keessaa FIAS 77 kan jedhuun fakkeenya fudhadha. Maqaa FIAS jedhu kanaan namichi kun maal godhe? Tokkoffaa irratti weebsaayitii FIAS 77 jedhamu hojjete. Weebsaayiticha irratti namni galmaa'ee galmaa'uu isaa qofaan birrii 100 akka badhaafamu godhe. Namoonni galmaan hundis birrii 100 badhaafamanii erga badhaafamanii boodas dhaabbatiin kun dhaabbata dhugaadhaan hojjetudha jedhanii amananii lammaffaa irratti namoota invaayitii yookaan riifeer godhaniif koomishinii gurguddaa herreeguu jalqabe. Sisteema kanaan maamiltoota miiliyoonatti dhiyaatan horate. Sadaffaa irratti maamiltoonni isaa baay'een akka saamana waan hubateef birrii 500 dippooziit gootan guyyaan ganaa keessatti birrii 1000 gana godheen isiniif deebisa jechuu jalqabe. VIP level 1 level 2 jechuudhaan maallaqa xiqqaarraa hanga guddaatti dippooziit godhanii akkuma level isaaniitti dachaa baay'een akka argatan afeere. Namoonni hedduun isa feerraa isaa fudhatanii maallaqa of harkaa qaban dippooziit gochuu eegalanii. Afuraffaa irratti namoota gara jalqabaa maallaqa xixiqqoo dippooziit godhaniif akkuma level isaaniitti birrii jedhame sana akkaawuntii isaanii irratti kaffalee fi kana jechuun birrii 500 warra dippooziit godhan birrii 4000 godhee fi akkuma level isaaniitti jechuudha. Asirratti dhagaa tapha saayikooloojii guddaa kan inni taphate. Namoonni hojii isaa shakkanii birrii dippooziit gochuu sodaataa turan hedduun isaaniis akka isaan amanan taasise. Miidiyaalee mootummaa fi hayyoonni garaagaraa FIAS irraa of eeggadhaa osoo jedhanii maamiltoonni isaa kun garuu didanii maallaqa of harkaa qaban dippooziit gochuu eegalanii. Guyyoota muraasa booda birriin koo 100 ganaa ta'e naaf deebi'e jedhanii abdii guddaadhaanis eeggachuutti fufanii. Itti fufees guyyaan itti maamiltoonni maallaqa isaanii withdraw godhachuu danda'an murtaa'e. Hanga guyyaan sun ga'utti maallaqa dabalataa dippooziit gochuudhaan VIP level isaanii guddifachaa turanii. Yeroo sana mooraa yuunivarsiitiin ture birrii akkaawuntii isaanii irraa qofaa osoo hin taane laaptooppii fi moobaayilii isaanii gurguranii kan dippooziit godhan illee hedduudha. Akkanumaan itti fufee guyyaan maallaqa withdraw godhatan ga'uu fi guyyaan lama qofti haftee namni hunduu birrii sana maal akka godhatu karooratti baasee fixeera. Abjuudhaanis waa'ee FIAS waan hojjetan fakkaatu. Namni hunduu maallaqicha harkaan ga'achuuf baay'ee ariifateera. Hunduu waa'ee FIAS dubbata. Osooma jedhu guyyaan tokko haftee bor akkaawuntii korra birrii 100 ganaatu naaf gala jedhee guyyaa borii arguu fi namni hunduu baay'ee sardamee jira jechuudha. Osoo kanaan jiranii jala bultiidhuma guyyichaa gara galgalaa mardoo guddaan dhaga'ame. Weebsaayitiin FIAS jedhamu suni guutummaatti bade. Onneen nama hunda qaxxi jedhee dhaabate. Guyyaan itti dukkanoofte, kaan of ajjeesuu qajeele, kaan sammuun isaa dhukkubsate, kaan akkaf godhu wallaalee of nyaate. Piroojeektiin namichaas kanaan xumura godhate. Namichis birrii miiliyoona hedduu erga sassaabbatee booda miliqe. Baankiin akkamittiin akka nama sana beekuu dadhabee yookaan maallaqa sana guruu dadhabee kan jedhu gaaffii natti ta'us eenyummaan nama sanaan beekamne maallaqa sanas baankii irraa baafateera. Namni sun akkaawuntii baankii biyya keessaa fayyadamaa waan tureef nama biyya kana keessa jiraatu ta'uunsaa beekamaadha. Tarii weebsaayitiiwwan sisteema kanaan uummata saamanii badan kan akka VGM, Infinity Power, ODM fi kaanis hedduun isaanii kanuma isaa ta'uu danda'u kan jedhu nan shakka. Garuu wanti beekamaan hin jiru. Egaan kanan bal'isee akkanatti isinitti himee fi sisteema akkasiitiin akka isin irra deebiidhaan hin gowwoomfamneefidha. Gabaabumatti birrii hanganaa dippooziit godhii hangana godheensiif deebisa kan jedhu yoo dhufe soba ta'uusaa jala murtanii beekuu qabdu jechuudha. Kana qofa miti maloota hedduudhaan maallaqni namoota hedduu natamaa oola. Dhimmoota akkasii irratti viidiyoo hedduu waan hojjedhuu fi follow gochuus hin dagatina. Yeroo gaarii qabaadha.